Biyyoowwatis dhukkubni kun hin danda'u jaan amma gizeeddu waan kana takka milaalti. Gabiyoowwaa yoo hin dandeenye kara Jabuutichi aana hin garuu biyyoowwaatti dhukkubni koronaa kun dafee nama qabu. Akkasii? Akkasuma kan dhagee akkasuma akka. Namni dhukkuba koronaa qabu tokko dhagaa fuudhee yoo siin dee namanni dabra. Waan tuqata inni harkaan qabatee waan darbeef jecha dabruus ni mala. Bikeeraati yoo namni feege irra fumaata. Indabru? Indabru. Ordoon isaatiin dhukkubni koronaa indabru? Indabru. Akkamitti? Miitira lama walirraa fagaatanii yoo kan dalagantee dabru hin danda'u jechaadha. Maal dalagante? Wal qunnamtii saalaa. Ati dandeessaa miitira lama fagaattee wal qunnamtii saalaa dalagu? Wal qunnamtiin ooni dabra? Wal qunnamtiin faalli ki dabra. Isa dhibbaa dhibbatti. Jalaa gubbaan ni dabra. Hunda dura salamtaan jaalalaa bakka jirtanitti qilleensarraan isin haa geessu isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Kan hordofaadhaa jirtan sagantaa bashannanaa keenya tan guyyaa arraantanaa Direwoodiin gama keessan tan geessu. Kurfii keenya tan guyyaa arraantanaa tana keessattis waa'ee dhukkuba addunyaa shoror keessaa jiru, waa'ee dhukkuba koronaa akkamitti ofirraa ittisuu danda'amuu fi hubannoon hawaasaa maal fakkaatti irratti waan jiru. Idduttis waan nama bashannansiisuun gama keessan kan geessinu ta'a jechuudha. Teeysan Iskandar Aliyyi qopheessaan Sharmaarkee Adam kaameeraa maanii keenya hakan dura dhaabbatee waraabu jiru. Istiidiyoo Sool wajjin bakka takkaa ta'uudhaani. Asumaan istiidiyoon Soolgaa aruuzaa fi sagantaalee garaagaraa isiniif waraabuudhaaf haal duree mijeeffatee isin qoftiin akka itti dhufte deegaa. Sool istiidiyoo Direedoo Alagaa irratti argama. Turtii gaarii isiniin jenna. Maqaan kiyya Muhammad Abdullah Muhammad Nanjari. Maqaan kiyya Jamal Mustafa Nanjan. Tole ibsaa awwalaan miti jama naradda duga saddeedira. Maqaan kiyya Barataa Firumsa Muhammad Nanjan. Jawad Ibrahim Nanjan. Jawad maqaan kiyya Fawziya Nanjan. Maqaan kiyya Zainab Ahmed. Khaysana. Fawziya Umar. Ana Hasna Nanjan. Maqaan kiyya Iskandar Abdurrahman. Maqaan kiyya Ramadan Abdii. Maqaan kiyya Abdussalam Muhammad Ahmed Jama. Maqaan kiyya Tola Ibrahim Ali Nanjan. Maqaan kiyya ini kamu artis Shankar Nanjan, Shankar pun Nanjan. Makan kia, Mulata Nanjan, Anwar Abdii Nanjan. Namni dhukkuba koronaa qabu dhagaa fuudhee yoo siin dee isin dabra? Waan dabru. Akkamitti? Lamchiin koronaa harkaan dhufee si darbee jechuudha. Amma fuudhee namni koronaa qabu dhagaa harkaan qabee yoo siin dee dhagaan sun si dabarsa? Ashaaraa isaa si dabree jechuudha. Yoo sijaaraa dhuganii appilaayi yookaan walitti kannan ni dabra? Hidhii isaa waan tuqeechaaf ni dabra. Waan hidhii isaatiif harkisee jechaaf itti dabru ni mala. Ofirraa eeguus ni dabala jechuudha. Namni hedduun biyyoowwaa yoo Jimaa itti qamaate dhukkubni koronaa sin qabu jaanii yaadan. Ati waan kana akkamii yaadda? Gargari akkasuma yaada kan nama ibsan garuu biyyoowwaatti dhukkubni koronaa kun dafee nama qabu. Akkasii? Akkasuma kan dhagee akkasuma akka. Duuba akka dhageessee akkasiitiin sirri moo sirri miti? Dubbiin wallameen iddoo jirti sirruma. Sirri keessatti. Dhukkubni koronaa yookaan immoo namni dhukkuba koronaa qabu dhagaa fuudhee dhagaa sana iyyuu sidee dhukkubni sana ni dabra? Ni dabree. Akkamitti? Jarmiileen adda addaa waan achirratti hafuu danda'aniif saniifuu yoo harka keenya amma hin dhiqanne dabruu ni danda'a. Biyyoowwaa dhukkubni koronaa hin jiru hin seenuu jaanii haasa'uun namni tokko akkamiin ilaalta waan kana? Sun odeeffannoo sobarraaf dhugaarraa bilisa ta'e tokko kan dhugaarraa fagoo jedhama wanni akkasii sun. Kanaafuu ni dabra ni seenaas dhukkubni biyya gammoojjii fi baddaa inni ilaallatu. Saniifuu namni kamiyyuu halaalatti walirraa mitira lama fagaatee amma harka fi saamunaan qulqulleeffachuu qaban jedhaan. Namni sijaaraa dhugu yookaan immoo sijaaraa dhugee walitti dabarsu dhukkuba koronaatiif saaxilamuu hin danda'u jaan kunoo. Kuni ni danda'a. Ni danda'a kuni sijaaraa dhugaa dhuganii
yoo mitira lama walirraa achi fagaachuu baatan ni dabraa jechuudha. Aaras jaaratin dabra. Afuruma nagayaatiin dabra afuruma. Namni dhukkuba koronaa qabu. Namni dhukkuba koronaa qabu. Dhagaa fuudhee yoo siindee sinni dabra. Wallahi akka himanitti akkasuma jaanii firraa eeggadhaa naa walitti hin dhiyaatinaa kana jaanii haasawaa jiran gaayiti. Nuti jiruun teenya afaanii fi akkamitti addaan fe'inee dandeenya. Gabbaanee waan fataraa bilcheeffannaa gabbaanee waan hiraataa bilcheeffannaa yoonii fi kana gaa mootummaan danda'ee mana galaa kanuun jiru ta'e dhugaadha galleetii ni jiraanna. Nu danda'ee jechuudha akka ifiif danda'ee raashina nuu kannee waa hunda mana nuu kanne dhugaadha ni dandeenya ni galla. Immoo jiruu teenya afaanii fi harka waa galuu hin dandeenyu. Gaa kana mootummaatu beekuu danda'a. Ati rabbuma abdannee rabbuma eegganna. Dhukkubni koronaa kun nama jimaa qamoo fi khasijaaraa dhugu ittiin dabruu jaan dhugala. Sansoo walakki. Silaa akkasni jiraatee duraan nu dhufa ture gaaruma qamaanaas numa dhuynaas. No yoo qamaate sin qabu. Akkas zaanii hin beekne gaa. Akkasii yoo jaan beekuu hin danda'ani. Immoo jimaanis gaa karaa maalaan beeku gaa qabu irraa dhorkuus numa danda'a rabbuma laakiin kafidee waan kana fide rabbuma ka eeggannu rabbumarraa abdii eegganna miti. Biyya oowwaatiis dhukkubni kun hin danda'u jaan amma gisee hedduu waan kana ta'e kamii ilaalti. Gabiyoowaa yoo hin dandeenye kara jabuutichi yaala hin Namni dhukkuba koronaa qabu. Namni dhukkuba koronaa qabu. Dhagaa fuudhee hoggaa siindee sinni dabra. Namni dhukkuba koronaa qabu. Dhagaan gaa huccuu dha'uus ni mala. Huccuu dha'ee bu'uus ni mala garuu dhukkuba qabamuun ni mala na fakkaata hoggaan. Ifa naan taate. Dhagaa hoggaa siindee dhagaan siindee dhiigaa osirraa yaasee mokum. Ayyee isa fudhachuu. Sariifuu dabruun ni mala. Dhukkubni koronaa nama qabu. Nama dhukkuba koronaa qabu. Dhagaa fuudhee yoo hasiin dha'u ta'e sitti ni dabra. Dhukkuba koronaa kana waan dhukkubni koronaa yeroo ammaatti dhukkuba sodaatamaa addunyaa kan biyyoota gurguddaa addunyaa kana ulaa cufachiise. Dhukkubni amma dhagaadhaan tuqataa fi meetira lamaan qilleensarraan kan dabru waan ta'eef waan tuqata inni harkaan qabatee waan darbeef jecha dabruus ni mala. Bikeeraati yoo namni feege irra fumaata. Mee Fooziya namni dhukkuba koronaa qabu tokko dhagaa fuudhee yoo siindee namanni dabra. Dhagaa fuudhee yoo siindee rabbi yoo si dabarsu malee namatti hin dabru. Yoo rabbi si dabaru jee numa dabara. Yoo rabbi si hin dabaru jee hin dabaru. Ammoo cufa rabbi harkaa qaba. Nuti cufa rabbi khaalii gatti amanne. Ammoo waa rabbi khaaliin nama goone dhukkubni kun nama godhannee yaada hin qabnu. Tole namoonni tokko yoo jimaatti qamaate sin qabu biyya oowwaa hin dhufuu jaaniiti yaada akkana yaadan. Warra kanaatiif mi'aati maal jetta? Warra kanaatiif waa jimaa fi waa kanaa miti wanni fitu. Waanuma rabbisi fitu kun. Waanuma rabbisi fitu malee jimaa qabee namatti hin dhufu jimaa dhiisisitti hin dhufu. No jechuun yoo jimaa qabaate sirraa ittisaa biyya oowwaa hin danda'u dhukkubni kun ija. Waanuma rabbisi fitu kun. Rabbuma keetti kadhatta malee kuni waan rabbi namatti ni fide jee hin oolamtu. Ammoo hin fidu yoo jees numa oolamtoonni kun. Kanaafuu wanni kun waan rabbi harkaa qabu. Hordoftoota kabajamtoota sagantaa Direwood. Kurfii teenya tan hanga ammaatti akka Buhaartan akka bashannantan abdii guutuudha qabna. Akkuma daawwachaa turtan egaa namoonni garaagaraa yaada isaan qaban akka beekanitti akka isaanii mijaawetti kannachaati kan turan. Akka fuulli namaa addaatti yaadni namaatiis garaagaraan baanan santanaa jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Sagantaa keenya namoonni garaagaraa kanneen jaalatan kan nu hordoftan share, like, subscribe godhuudhaan nu faana akka turtan jaalala kabajaan isin affeera. Namoonni tokko kan sagantaalee miseensonni Direwood itti dadhabanii itti laffa'anii baasii takkaan malee hojjetanii YouTube irra kaa'an fuudhanii Facebook irra kaa'uun admaleedha. Yoo nu jaalatan yoo akka guddannu kan barbaadan taate YouTube gubbatti like, share, subscribe godhuudhaan akka nu hordoftan gamanumaan dhaamsa keenya dabarsaa warreen fuudhanii Facebook gubbaa kaa'aniif ammaas seerri Facebookidha yookaan immoo kan YouTubeidha suduudhaan kan adabu yookaan immoo kan isaan adabu
ta'uu gamunumaan isin hubachiisaadha. Isinirraa feesbuukii cufuunis nuufis aadmalee waan ta'eef isinis hojii keenya fuutanii maxxansuurraa akka of qusattan kabajaadhaan isin gaafanna. Sagantaan keenya hin xumuramne nufaan tura. Namni dhukkuba koronaa qabu dhagaa fuudhee yoo siin dee sinni dabra. Waan dhiyaatee qofa hafuuraadhaan meetira lama lama lolaa fagaadaa jaakuu dhukkubni koronaa fi ammas waan gahaa saabunaan alkooliin akkaataa amma waggoosuun fayyaa himu jiran kana irratti xiyyeeffanneetuma kana jala hordofneetuma godhuudha. Waan kanarraa eeguutu barbaachisu. Gaafiin tiyya namni dhukkuba koronaa qabu dhagaa fuudhee yoo siin dee sitti ni dabraayidha. Hin dabruudhaanis. Dhagaa kana fuudhee si darba dhagaan san galatti si bu'aa waan ta'eef sitti hin dabru. Namni dhukkuba koronaa qabu dhagaa fuudhee yoo siin dee sinni dabraa? Natti hin ta'u. Koronaa waan dhagaarra jiraate jechuudha. Waan qabatamirra vaayirasiin ni taa'aa jaanii. Ana kan dhageette dhagaarratti dhagaa waan goggogaarran ta'es vaayirasiin waan goggogaarran ta'a. Namoota irratti ammas biyyoowwaa fi nama jimaa qabu dhukkubni koronaadhaa hin qabu jedhan waan kana akka bilala. Kanaan amma durina biyya teenyatti isin agarsiite gin Jabuutii dhageetiin jira akka Jabuutii dhufee jiru nama jimaa Qamaus numaan daddagee qabu jechuun amma durina piraaksisii waan dhagee hin qabu. Namni dhukkuba koronaa qabu dhagaa fuudhee yoo siin dee sinni dabra? Hin dabru. Akkamitti? Akka hundatti dhagaa sun wayii naantuuse. Naantuuse sineef gamuma qabate sani yoo naantuuta malee ni dabra. Biyyoowwaa dhukkubni kun hin danda'uu jaan dhugaadha? Hin danda'u. Inni qilleensa gubbaa du'a. Qilleensa gubbaa du'a. Maaliif inni qilleensa gubbaa waan deemu jecha achumaan du'a biyyoowwaa kana. Kanaafuu namoonni keenya keessaafuu ijoollee maal godhuu qaban jetti? Keessaafuu ijoollee wal jalaa fagaachuu qaban bakka nama hedduu walirra jiran addaan bahanii asii hanga mitir lama farmaasii seentu hunda haala sii kaayan. Mana baankii hunda isee seentu mitir lama wal jalaa fagaachuu qabda siin jaa dhukkubni kun waa akkanarraa dhufa. Namni dhukkuba koronaa qabu namni qabu dhagaa fuudhee yoo siin dee sinni dabra? Tanarraan geenye gara. Namni dhukkuba koronaa qabu dhagaa lafaa fuudhee yoo siin dee sitti ni dabra? Ahaan san saayidii inni siin dho'u sanii ta'uu booti. Yoo gama inni qabateetiin hasidhoo taate xiqqishoo si dabruu ni mala. Yookaan gama kana waan si deemuuf sitti hin dabru. Sijaaraa yoo jiru gana? Inuu akka saayintistoonni himanii warra sijaaraa ni qabaahu. Warri dura qabamu warra sijaaraa dhugu. Nama hedduu sijaaraa fayyadamu, alkool fayyadamu kanneen akka qabamu himuu jiran doktoroonninis haala hedduu wanni hubachiisanis. Namoonni tokko garuu biyyoowwaatii fi nama Qamauu nama jimaa akka gaarii Qamauu biyyoowwaa dhukkubni koronaan qabu jaan akkamii yaaddaati? Tawarra jimaa tana hoggaa doktoroonni dhaqan beena. Garuu ta'uwaa tempereechara 26 27 gadi yoo ta'e hedduu probabilitiin si qabu waa xiqqishoo jaa. Yoo biyya qabbanaa ta'e garuu si qabuun isaa dhibba waan beekamu. Warri jimaa garuu haraaraasaa keessa baachuu jiranis. Nama dhukkuba koronaa qabu yooniif dhagaa fuudhee siin dee sinni dabra? Kun waan ajaa'ibaati. Akka yaadutti dhukkubni kun yoonuma rabbiin namarraa eege malee hedduu rakkisaadha. Nuti miti biyya Oromiin guddatte keessattuu hedduu uummata cinqii geessaa jiran ni dabra waan dabru. Dhukkubni isaa hedduu hamaadha. Dhukkuba hunda caalee amma keessatti harkamee addunyaa irraa sodaachuu jirtu. Akka biyya keenyaatti hedduu waan irraa sodaachuu qabnu fi eeggannoo guddaa waan godhuu qabnu jechuudha yaada. Nama jimaa Qamauu hasijaaraa dhugu koronaan hin qabu jaan dhugaadha? Ani akkaan miidiyaa addunyaa irraa harkatti irra guddaa nama sijaaraa dhuguu kana ni ataqa. Hedduu ataqa jaanii waan yaadaniif mangistiin alamaatii fi xeenaa biyya alaa hunduu xeenaa ministeeriinis nama sijaaraa dhugu wanni kun ni ataqa jaanii yaadan. Tanaafuu hedduu ataqa akka kiyyaatti. Tanaafuu appilaayi yoo ol godhan sijaaraa ni dabraa jechuudha. Hayi tun harkaan ol tuqu waan dabreesh appilaayi waan biraatii dhugaa. Biyyoowwan mas hin danda'uu dhukkubni kun dhugaadha? Dhukkubni biyyoowwaati biyya qabbanaa qabu. Vaayirasa waan taate jecha vaayirasni biyyoowwaa biyya qabbanaa jiru waan filatu hin qabu. Gina akkaan yaadutti wanni kun biyya waan filannee jecha nuti hunduu yoo firaayine irra nuu jira jeeti yaada. Akkaan dhageetti namni hedduun biyyoowwaatii fi nama jimaa Qamauu dhukkubni koronaa hin qabu jaa waan kana akkamiin ilaalta? Wanni kun guutumaan guutuu soba jeeti yaadan. Dhukkubni kun namaa fi asiin Afriikaadhaa achiin faranjiidhaa jee addaan hin filu.
dhukkuba kana jechuun waan duguddaadha beekte namni tokko ammas biyya Afrikaati yookaan namni keenya musliimaa minaamin jedhan beekte musliimaa fi amma sheekotii namni hedduutu jiru kun noon musliimaa saddaan ilaalu kiristaanaa saddaan ilaalu nama hunda qabuu danda'u kun noon vaayirasii qilleensa amma gisee namni hattifatu kana keessa waan dabruuf nama musliimaatii fi nama Afrikaatii fi nama jajjabaa fi minaamin kana ilaalu ni Obbo Takka silaa ciruu kana deeqa takkaaf. Ittiin kan nama sirraa Lakki silaa dhaabdee. Dhaabee jira. Dhaabdee nalaali haasuma fa'aa dhukkuba koronaa nama qabu. Yoo namni san dhagaa fuudhee siin dee nama ni dabra. Dhagaan hin dabaru dhagaan hin qabu waan ta'eef jecha. Vaayirasiin bakka hunda ni jira jaani. Dhagaan hin qabu lubbuu qaba dhagaan. Namni qabu namni dhukkuba koronaa qabu dhagaa san fuudhee yoo siin dee sitti ni dabra. Ogguu jettu. Ammaan fakkeenyaaf koronaan qaba. Dhagaa fuudheetiin harka kiyyaan ati hin dhawa. Sinni dabra? Hin dabaru qaraqaaniin si deema. Qaraqamiin? Qara ifii qabatee qaraqaaniin dhufee si dhawa. Dhagaan yoo shirjee. Dhagaan shiriin jiru samii keessatti eegas si dhufee lafa dhee boodarra asinni qabatee sanis karaa isaati bu'a kan ibsi dheesanis karaa biraati. Biyya oowwaa dhukkubni koronaa hin danda'u ammas dhukkubni koronaa nama jimaa qabu hin qabu jaa waan kana akka fillalti. Tana ganaan dhageenyan jimaa nama jimaa nyaatuuf kana saniif nama hunda ni qabaa garuu ta'e irraa eeguun barbaachisaadha malee nama hin qabne hin jiru jimaa qamaata jimaa distee kanaaf jiba. Walqunnamtii saalaatiin inni dabra. Ana kaanu ka dabaru kun akkamittiin hin dabare jettee yaatte. Kaa duraa sanuu ni dabara kun duraa irra guddaati obboleessa isaati. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Direwood. Ammaan tana kan argamnu naboodaan jechuu kiyya. Yeroo hedduu sagantaa Direwood dabarsu keessatti ispoonsara godhuudhaan akka artiin Oromoodhaa guguddachuu wareega gameessiidha kan taphachaa baatee fi kan taphachaadhaatis jirtu. Fuulduraas tan taphattu Sumeeyyaa meeshaa waliigalaa kan jaarmaya manneeniidhaati. Akkuma beekamutti egaa Sumeeyyaan meeshaalee jaarmayaaf oolan bifa garagaraatiin gatii rakishaan hawaasa bal'aadhaaf raabsaati kan argamtu namootni gamanumaan oomishaa fi meeshaalee teenya bitachuu barbaadan kan biyya keessaatii fi naannoo biraatti illee argamtan naboodaan Sumeeyyaa meeshaa waliigalaa kan jaarmaya manneenii qunnamuudhaan yookaan immoo idduma jirtaniin heelosuu yoo jettaniin isin dhaqqabdi. Hota hulaan teenya baraadha isiniin jenna sagantaa Direwood itti fufa ammallee bashannana gaarii isiniin jenna. Walqunnamtii saalaatiin hoo? Dabruu danda'a. Akkamitti? Akkatti walqunnamtii sanaatiin akkaataa dabruu danda'u. Walitti dhiyaatte waan ta'eef hafuuraan si dabra. Namoonni hedduun akka isaanitti biyyoowwan koronaan hin danda'u yookaan immoo nama qabu hin qabu jaan akkamiin ilaaltaa kana? San ogeessumaa fi liisaanii waan irraa muuxannoo qabus illee hin qabu. Kan akkana ijeellee kijibuu hin danda'u. Walqunnamtii saalaatiin hoo ni dabra? Walqunnamtii saalaatiin ati wiilli waa meetira lama ala walirraa fagaadhaa jira. Kanaafuu walqunnamtii saalaa meetira lama dhaabbannee godhama. Kama yoo meetira lama ala yoo goonu ta'e malee meetira lama walitti dhiyaannaan numa dabra. Walqunnamtii saalaatiin hoo ni dabra? Anta nan beeku wallahi. Walqunnamtiin hoo ni dabra? Walqunnamtiin faalli ki dabra. Isa dhibbaa dhibbatti. Jalaa gubbaanu ni dabra. Akkaan dhageetti. Dhukkubni koronaa kun walqunnamtii saalaatiin hin dabru jaan moo ni dabra garuu? Inni hin dabra. Akka itti hin dabarre hin dabru dhugaadha. Hin dabru? Hin dabru. Oduu isaatiin dhukkubni koronaa hin dabru? Hin dabru. Akkamitti? Meetira lama walirraa fagaatanii yoo kan dalagan ta'e dabruu hin danda'u jechaadha. Maal dalagan? Walqunnamtii saalaa. Ati dandeessaa meetira lama fagaattee walqunnamtii saalaa dalagu? Ani amma duratti hin seenne. Ani amma dura hojii saniin eegalle. Duubaati yoo eegalle meetira lama walirraa fagaatanii haa dalaganii maaliif jette? Akka dhibeen koronaa hin daddarbineef hin akkas jedhe. Hin dandeemaa garuu sila? Yaaluu qaba namni. Kabajamtoota daawwattoota keenya meetira lama walirraa fagaatanii walqunnamtii saalaa raawwachuun ni dandeemaa laata? Deebisaan isaa akkas ture keessanoo idduma jirtanitti wal gaafannaa isiniin jenna. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jette. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen
warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan. Sibiilan gamoo ittiin jaaran simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa fi dhimmoota barbaaddanii filattu. Jibsamii, mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmayamanne dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaan meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina. Kottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina. Teessoon ta'e Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii.